dubbisuun baanu maalla xiyyaanaa dabarsuun baanaati yoo kun okola kennin kun okola kan leekumsi. Maalla godhatu leekumsi maalla godhatu. Hoobishaan Kinamali boona dhukkubu jiraan an jenne akka qabbanaati maali jenne re. Kaninaati naaf deemee hojjetu deemta. Leekumsi ta'uu dhiisiyaa. Leekumsi ni dhiisi. Haakimni nan si geessu sin jiru akkas taanaan asuma duuta maleedha. Boo. Wayyeete. Hali wayyaa mana keessa. Haakima maaltu si geessa? Asit duuta maallaqa kana dabarsee asiin siin geessaa kuma. Gatiin si lakkisaa wayiiti maallaqa kiyyanaa dabarse. Maallaqa isaa bitee dabarsee dhaan jira baatii meeqa akkatti jedhamee dhaataa hojjetu. Baatii meeqa wanni si teessisu bar maallaqa dabarsuu dhabuu keeti. Akkasitti hin beeytu. Nasruu barbaanna maarree barbaanna jedhanii olumaa gam magaalaa kana keessa deemuu malee namni maallaqa sii dabarsuu eessa jira. Amma warra biyyaa bilbilattamoo. Eenyu magaalaa keessa olii gad deemu? Eenyu magaalaa keessa olii gad deemu? Magaalaa keessa warra olii gad deemu hin beektu booti namna saayibni kee magaalaa keessa olii gad deema. Hiigaa. Saabiriyyaan quba qabaatu ba'a. Ati feetu quba qabaattee feetu dhiiftee baramma isaan kanatti hin bilbilee maallaqa naa dabarsitamoo biyyarraa. Itti naa dabalimee dubbisaa wayii. Maan dubbisaa wayii. Dubbisuun baanu maallaqa kiyyanaa dabarsuun baanaati yoo kun okola kennin kun okola kan leekumsi. Maallaa godhatu leekumsi maallaa godhatu. Hoobishaan Kinamali boona dhukkubu jiraan an jenne akka qabbanaati maali jenne re. Kaninaati naaf deemee hojjetu deemta. Leekumsi ta'uu dhiisiyaa. Leekumsi ni dhiisi. Haakimni nan si geessu sin jiru akkas taanaan asuma duuta maleedha. Takkitti tana qofa beela. Amma maaltu sii mala? Wati badhu haasaa baay'inatti. Waan malaa walitti baasan. Waan malaa akkamii wallaalta boo maallaqa kiyyanaaf dabarsamoo naan dabarsitu? Eessaan si dabarsa? Eessaan si dabarsa? Feetu biyyarraa dabarsita. Feetu as keessaa dabarsita. Magaalaa keessa yaa'aniitu nasruu barbaanna maarreedhaan harayyuu deddeemu jiranii. Sana gadii si haatu siitiin dabarsa maallaqa keetii. Eegaan si gallakkise boodaan naa dabarsita. Hidhaan jira akkamitti si dabarsa maallaqa? Bilbilaan dabarsitaa bara maallaqa. Akkasitti hubadhu haa. Si baasan immoo magaalaa keessa bukka deemanii halkanii guyyaa gartee zaamaa godhan kana si baasuu danda'e moo maali wanni isaan akkana godhatan? Naan warra yaa'u jirus kumaan qabu takka jiru. Duraan siin gallakkisa aboota jecha humna dhaqanii dubbii godhutti hin jiranii? Sadachiin beekaan. Dachiin beekamoo onlaayinaan kuma qabamu. Dacheen bara olluma kee galaawi walitti naaf inni biyyummaa qabaannu malee ollaa keessan galaawi. Isa hunda dhaqanii nasruudhaan waliif fira waliif gantaa maarreedhaa kanaa deemu jira. Egaa amma liqimsitu wani? Kan waan ta'eef hin beekne liqimsa. Maal liqimsine moo osoo si jeessu fedhee rakkatti sumaan ajjeesa mukiniin ajjeesa jechuu keeti? Doktora wantu naa jechuun. Aboo qabbanaa cinaacha kana noora naan jetteen dubbanne? Waraasuma sani naa duubaatu. Barkanaa usii rifadheetiin sii fide. Akkasitti kophee nama harree kophee galanni dhufu jedha dhageesse. Ala ka uleen si tumuu dhiisee magartee eega mana kana dhufne boodaas uleen si tuquu dhiisee nyaataa dhugaatii si kanneetu. Anaaf batii qabaan akkasitti hubadhu. Amma immoo siin gallakkisaati maallaqa hiyyuma qofa naa dabarsi gabaabduu. Yoo maallaqa naan dabarsin immoo wanni bahuutii fi wanni maareetiif kunillee hin galli. Haakimni nan si geessu illee ni jiru. Qofa isirratti. Si dabarsa. Qarshii 50 naa dabarsaa. 50 Itoophiyaa moo? Asii irra bilbilaan dirqittuu si harkaa baafnaa maarreedhaa janii akkasii janii mire haamee si barbaadanii si harkanii. Silaamma dalagaa ta'e nagaan dalagattaa. Dalagaa irraa lafan na qabdee maqaa taatu an Abdurrahmaan Ahmadii miti maqaa Osmaan si beekuu na fadda. Higa. Maal na beektaa maqaan? Maal na beektaa akkamitti si wallaala sana? Namni biraatu ragaa sirratti hin baane amma ijoollee gartee viidiyoo tana. Eenyuun na beektaa maqaan biyyaa? Ahmadittiin si beeka Ahmadi maqaa beeka.
Maqaan kee Ahmad miti? Abdurrahman Maqaaqis. Sa dhugaa maan dubbanne waan kanaan fuula si gallakkisa wallaahi bukkana itti kanaa beekan. Silaa nama biraa taatee barka yoo si jeesanii akkasitti hin baytoo? Hin dubbattuusa? Bara ajjechaa sana irra wayyaa. Ammas si cufeetuma deemuu irraa? Akkana nama qixaatu irra ajjechuma sana irra wayyaa. Hayyee furmaata kee filadhu bahuu ni feetaa? Ni fedhe. Okay, eega bahuu feetee hoo maallaqa iyyanaa dabarsitee hoo? Maallaqa yoo hin qabaanne hoo? Yoo hin qabaanne. Amani haa anaa taarifa si oofee akkasii ijii amani maqaan kiyyaa umaariidhaa jechuu jirta. Dila kana sababuma maqaan kiyya Abdurrahmaanii nama akkasii godheen na fakkaataa hinaan jechuun turre hoo? Amma ulaa kana si qollofee hin deema gaa guyyaa namni si bira waliin jiruuti akka taatu. Takkitti tan hubadhu. Kiniin illee namni bakka tana siif hin jiru. Qoonqoo si ol kanneetti hin deema laa. Asin taa'u baay'ee akkasii beela dalagaan qaba. Warri nasru barbaannaa maarree barbaannaa Khaalidoo qabne jettanii dubbattan. Khaalidoo qabdanii Ahmadi bakka tanaa baa gubaa gata. Viidiyoo tana arku jiraannaan yoo isinii taate maallaqa gara akkaawuntii dabarsaatii amma gadi lakkisa. Sanii alakkisa immoo Khaalidoo isin harkaanumaan baasa. Isiniis akka isaa kana qaqqabee shanshalataan hidhaandee isinumaan kaa hunda keessan hiriira baataniifi. Awan dubbattu amma deemuuf hin deemaa dubbatu kana. Maal dubbatu? Naaf dabarsitamoo ni teessaa amma naaf dabarsitamoo manuma kana taa'uu barbaadda kanumatti. Yaa nu dhukkubaa nuti hin jiraate yaa kamaa. Si dhukkubu maaliin si godhane kiniina si finnaan diddee? Kiniina ati na diddeen bee haasaan. Kiniina waan ta'eef kiniin bee qolli kumsa. Doktora kamtu naa jechuudha kiniina. Aboo hin beektu kiniina akka qabbanaatiif qilleensaa yoo kataatu taate. Maal bee waan kiniina. Balaataa kana irra futaami saniifin siin jeeban waan biraa takkaafi miti yoo feete duutuu saajaatti hin qabu bara. Siyaadeetiin kanaaf dukkaan seedalii jetti kanaaf gartee siyaadeetiin seedalii maqee bara kiniina gaafadhee si bitee dhufe. Moo achiin si geessee maas shashalataa wajjin si geessaa kana. Egaa. Marameetiin kiniina fudhachuu barbaada. Maramtee kiniina fudhachuu barbaadda. Doktora asittiin si fida gaafirra. Irra wayyu. Hattuma silaasattiin maallaqa iyyaa osoo hin dabarsine itti hattuma ittiin baatu barbaaddaami. Dawaa keetii kanumatti taa'e. Dawaan nama gartee nama gurguratu kan alaa kun oola. Baatii takkaa ol as taa'u jira. Nasruu harka abbaan fedhee isin bahu. Warri immoo Nasruma sanuu mana Nasruu piip jettanii halkanii guyyaa horiitan deemaa dhaqaa. Aashatti aashaan fiifuu firraa isin dhorkite dhukka isin kaabdi. Anuu isiniifin tilmaamaati bilbilaan gaafadha. Mana aashaa bakka inni ta'e anuu isiniifin tilmaama nama biraan barbaadina warri Nasruu barbaadna jettan. Dhayitanii wanni takka wanni isin fiduu dandeessan jirtan hunoola amma akkan mala kashanshalataan taa'u jiru kana ni agartanii. Yoomin isarraa dalagee miwiliin irraa dalaguu ta'a. Isaa taanaan wanni Nasruu galche takka hin jirtu. Wanni na galchu takka hin jirtu. Isaa taatee taa'u jira laan mana kana keessa. Osoo isaa ta'uu baatte maallaqa xiyyanaa dabarseeti bakka tanaaf irraa gabbaa. Khaalidoo qabne akkasii maallaqa isaa hin erginu. Maallaqa maal erginaa miti maallaqa qabnuu ni gartee namatti binnee maaree goona magaalaa keessa halkanii guyyaa olii gayyaa ooluun bu'aa takka hin qabdu warri ahamma barbaadu yookaan warri immoo maqaan isaa Abdurrahmaan barbaadu koottaa tokkotti dawaan keessan nasu warra jira koottaa isinii wallaana warra nama gurguratu. Awwa deemuuf hin deemaniiti amma gaa qoonqoo siif deetumaan hulaa sitti hidhee deemu falatti baatu wallaalteemi malatti baatu wallaalteemi baatii takkas keessi taami amata ta'uu hin baatu takkitti dana beeke amata ta'uu yoom addaatee miti kana caala wali addaachuu ta'isa dubbadhu fuula kaameraa kanatti as garagalee haasa'e amma dimbaana warsiin baanaa.
Anjama naggoota jilfuudhaaf faddeet hin jira. Anjama naggoota saboo maan duune dee akkam si godhame akkam si godhame. Du'a malee wanni naaf ta'e jirtu baara. Du'a malee si nafneemi maallaqa janaa dabarsa kaawwama. So beekin dalagee si dabarsa qaba. Aboo guyyaa kaleedhaa ijoollee maragaa sirra baate ijoollee silaa gartee waliin taariba nu fiddee Abdulqayyim nu gurgurte san hunda gurra keetti irrattiin bilbilaan isaan kadhachaa oolame. Awwa gatiin lakkisaaf irraa dhiisaa jee. Nasruun dhiisini akka keenya irraa fuudhii yanni gurraan dhageessaami. Akkana hidhaa ta'eetii si dabarsaa dhuma maallaqa. Baateen naa dabarsitaa. Eega bar hidhaa teessee naan dabarsine baateen dabarsitaati. Hordoftoonni kunillee gartee uummanni Oromoo kunillee haalkuuti. Nasruun maallaqa kan kaanne maqaa kee amaniin jebar ana Ahmadii anaatu sii fi abalufaa taariba isinoo fi Abdulqayyim isin gurgureejii dubbadhu qaba. Siin gallakkisaa. Yoon fittiin beeknaa. Eega fittiin beeknaa ammaa waan sirraa eegaa gasi baase akkamiin isaan haa dabarsite. Akkamiin haa dabarsite. Dubbadhu qaba wajjin. Akkatti naa dabarsitu natti himaa. Akkana taa'urra siifin dabarsa akanas. Akkana taa'urra naa dabarsita jechuudha. Oguun gasi lakkisee naa dabarsitaa ture. Yoo nama gasi lakkisee naaf dabarsitaa. Siifin dabarsee. Akkamiin naa dabarsita maqaawus naawun beeytu alsin beeku jechuu jirta akkamiin naa dabarsita maallaqa. Hin dubbattu. Egaa amma wayii si tuqaa jira abar si tuqaan jiru wayii amma fayyitee wayyoo ite akka iddoo tanaa wayii jirtaa saduu jirta raahaa ajaa'ibaa jirta. Raahaan tanaa. Raahaan tanaa raahaan boo bakka teessutti nyaattee dhugdeetu as wagachiiftee raftu raahaan tanaa laa isiirti. Raahaan asumatti gartee qoonqoon isii dhuftee tuma nyaattee dhugdee gaduma ciiftu raahaan tanaa achi isiirti. Tabiraa barbaaddaa tiraa. Nasru qabuu deemna maarree qabuu deemna. Egaa biyya mootummaa qabdu keessaan jiraati maarreedhaa rabbina haa baasu jechuu turteemi bayi gaamemma ni agarta. Boo amma ulaasi qolloqeetiin deemaati. Dharaa fi amsoolaa siin fida hirriba keetti qabi qalawji. Uleen sirraa dhaabbattee garuu amataas ta'u asii gadi hin baatu. Takkitii tan hubadhu.